Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa har'as viidiyoo isin barsiisa jedheen yaade qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Sagantaa keenya kan har'aa irratti shamarran yeroo itti dhaabbatu yookaan yeroo walqunnamtii saalaa barbaadan yookaan hawwan sammuu isaanii keessattis tahee qaamni isaanii yeroo walqunnamtii saalaa barbaadu amaloota isaan argisiisan kan ilaallu ta'a. Kuni dhiirotaaf baay'ee faayidaa qaba. Egaa shamaraafis viidiyoon kun baay'ee barbaachisaa fi kan isin gargaarudha. Shamarroonni tokko amaloota an asii gaditti isiniif himu kana yoo ofirratti argan waan dhukkubsatan itti fakkaatuu danda'a. Jijjiiramoota qaama isaanii irratti mul'atu kanaa fi jijjiirama amalaa ta'uu danda'a. Akkasumas jijjiirama qaama keessan irratti isin mudatu yeroo walqunnamtii saalaa barbaadanii fi yookaan qaamni keessan yeroo walqunnamtii saalaatiif qophii ta'u, akkasuma yaadni keessan guutumaan guututti yeroo walqunnamtii saalaa barbaadutti yookaan waa'ee walqunnamtii saalaa yeroo yaaddanitti jijjiiramoota an asii gaditti isiniif himu kana ofirratti arguu dandeessanii yeroo kanatti rifannootni hin barbaachisu. Akkasuma immoo gara mana yaalaa deemuu fi baay'ee ofirra cinquun hin barbaachisu. Amaloota kanneen ofirratti kan argitan yoo ta'e jaallee keessan wajjin yookaan abbaa manaa nama isin jaalattan wajjin walqunnamtii saalaa godhuudhaan jaalala mi'aawaa fi walqunnamtii saalaa mi'aawaa hin dagatamne dabarsuu ni dandeessu. Amaloota kanneen ofirratti yoo kan argitan ta'e daddaftanii gara siree jaallee keessanii irra deemuu qabdu. Dhiironnis amaloota kanneen shamara irratti yoo argitan isaan gammachiisuuf daddaffiidhaan gara siree deemuudhaan jaalala mi'aawaa fi yeroo hin dagatamne dabarsuu ni dandeessu. Egaa chaanaala kiyyaaf haarawaa yoo taatan subscribe gochuun akkasuma gaaffii yoo kan qabaattan ta'e koomentii irra naaf kaayuu ni dandeessu. Gaaffii keessan ilaaluudhaan gaaffii keessan irratti viidiyoo kan isiniif dalagu ta'a. Akkasuma immoo koomentiidhaan gaaffii kan isiniif deebisu ta'a. Viidiyoon kun kan isin fayyaduu fi kan isin barsiisu yoo ta'e laayik gochuun hamma dhumaatti yoo na wajjin turtan barnoota irraa argattu na wajjin tura. Egaa shamarreen takka walqunnamtii saalaa yeroo barbaaddutti wantoonni isii mudatuu danda'an keessaa inni dura qaamni saalaa ishee ni jiidha. Yeroo kanatti shamarran tokko sababa baakteeriyaatiin qaamni saalaa isaanii yeroon jiidhuu danda'a. Yeroo kanatti gara mana yaalaa dhaquudhaan yaalamuun barbaachisaadha. Hafuura hin taanee fi yookaan ijaan yeroo ilaaltan halluu garagaraa kan qabu yoo ta'e gara mana yaalaa dhaquudhaan yaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Garuu kanaan ala shamarreen takka jiidha hafuuras hin qabne yookaan ijaanis yeroo laalan halluu hin qabne yoo kan ofirratti agartu taate walqunnamtii saalaatiif hedduu akka qophii taatee fi walqunnamtii saalaa akka isheen barbaadaa jirtu beekuu ni dandeenya. Jiini kun iitii yookaan gilaandii qaama saalaa shamarranii keessatti argamu irraa kan madduudha. Kuni faayidaan isaa maali? Jiini qaamni saalaa shamarranii maddisiisu kun faayidaan isaa qaamni saalaa dhiiraa kun yeroo qaama saalaa ishee keessa seenutti girgiddaa qaama saalaa ishee akka hin rignee fi akka hin miineef jiini qaama saalaa ishee keessaa bahu kun baay'ee barbaachisaa fi kan ishee gargaarudha. Shamarran hunduu jechuu ni dandeenya yeroo fedhii walqunnamtii saalaa hin qabnetti jiini qaama saalaa isaanii keessaa hin bahu yookaan qaamni saalaa isaanii jiidha gahaa hin argatu. Yeroo kanatti dhukkubbii garaagaraatiif saaxilamuu ni dandeessi. Yeroo walqunnamtii gootutti qaamni saalaa ishee yeroo rigamutti madaa'uu fi akkasuma dhukkubbiin infekshinii garaagaraa irratti uumamuu ni danda'a. Garuu jiini kun qaama saalaa ishee irratti kan uumamu yeroo ta'utti baay'ee ishee gammachiisuu fi walqunnamtichaaf akka isheen qophii taate yookaan shamarreen takkas qaamni saalaa kee yeroo jiidha argatutti walqunnamtii saalaa sammuun kee akka barbaadaa jiru yookaan qaamni saalaa kee walqunnamtii saalaatiif akka reedii ta'e beekuu ni dandeessa. Yeroo kanatti jaallee kee wajjin walqunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e godhuu fi yeroo hin dagatamne dabarsuu ni dandeessu. Kuni amala shamarra irratti argamuu dandeessu keessaa isa duraa fi isa tokkodha.
Inni lammaffaan immoo qinxiriin ishee yeroo dhaabatutti yookaan qinxiriin kee yeroo afuufamutti yookaan qaamni saalaa kee hamma duraanii ol kan guddatuu fi kan ol ka'u yoo ta'e beekuu ni dandeessa. Shamarreen takka yeroo fedhii wal qunnamtii saalaa qabaattuu fi yookaan dhiira tokko wajjin wal tuttuqxee ta'uu dandeetti yookaan fiilmii garaagaraa ilaaltee wal qunnamtii saalaaf baay'ee yeroo kakaatutti tatamsa'inni dhiigaa gara qaama saalaa ishee saffisaan kan deemu ta'a yookaan blood flow gara qaama saalaa ishee heddumminaan kan deemu ta'a. Yeroo kanatti qaamni saalaa ishee afuufamu yookaan hamma duraanii ol xiqqoo ol jedhu argisiisa. Yeroo kanatti wal qunnamtii saalaatiif hedduu akka hawwitee fi qaamni saalaa keetis wal qunnamtii saalaatiif akka inni qophii ta'e beekuu ni dandeessa. Kana jechuun maali? Qinxiriin kee yookaan qaamni saalaa kee hamma durii ol kan dhiitayuu fi kan afuufamu ta'ee kan si hin dhukkubnee fi kan si hin hoksisne yoo ta'e wanti kun uumamaa fi waan jiruudha. Homaa si achiisuu hin qabu. Garuu kan si hoksisuu fi akkasuma immoo kan si nyaatu yoo harkaan tuutus dhiita'insi sun kan si dhukkubu yoo ta'e yookaan jaalleen kee kan harkaan yoo harkaan si tuqu kan si dhukkubu yoo ta'e wanti kun rakkoo waan ta'uu danda'uuf gara mana yaalaa dhaquudhaan yaalamuu dandeessa. Kanaan ala garuu harkaanis yeroo tuutu noormaal yeroo ta'utti yookaan immoo kan si hin hoksisne homaatu dhukkubbiin kan sitti hin dhagaamne yoo ta'e wanti kun fayya qabeessaa fi fedhiin wal qunnamtii saalaa qaama kee keessa yeroo faca'utti akkasuma sammuun kee wal qunnamtii saalaa yeroo barbaadutti kan uumamuudha. Kanaaf daftee gara jaallee keetii dhaquudhaan waan kana ficcisiisuu ni dandeessa. Dhiironnis amaloota kana qaama saalaa shamarranii irratti kan argitan yoo ta'e ishee gammachiisuuf itti qophooftanii ka'uu ni dandeessu. Akkasuma ishee gammachiisuu ni dandeessu. Yeroo kana argitanitti daddaffiidhaan yeroo isaan wal qunnamtii saalaa kan gootan yoo ta'e akka kanan dura isiniin jedhetti yeroo hin dagatamne dabarsuu ni dandeessu. Inni sadaffaan qaamni saalaa keessan bal'atuu danda'a. Kana jechuun maali? Qaamni saalaa keessan yeroo isin wal qunnamtii saalaa barbaaddanitti fedhii wal qunnamtii saalaa qaama keessan keessa akka ibiddaatti yeroo deemutti qaamni saalaa keessan hamma durii ol bal'atuu danda'a. Kun immoo isin yaachisuu hin qabu. Qaamni saalaa keessan yeroo isin wal qunnamtii hawwitanitti bal'atee eega isin wal qunnamtii gootanii fixxanii booda immoo bakka duriitti deebi'a. Kanaaf qaamni saalaa koo bal'atee jira jettanii rifatuu fi waan hin taane godhuu hin qabdanii. Akkasuma immoo yeroo wal qunnamtii gootanittis jaalleen koo natti hin gammadu ta'a yookaan immoo qaamni saalaa koo hamma durii ol waan bal'ateef jaalleen koo natti hin gammadu ta'a jettanii hin yaadina yookaan hin shakkina. Qaamni saalaa shamarranii yeroo qaamni saalaa dhiiraa itti seenutti qabee gadhiisuu danda'a. Kuni uumamaan kan kennameedha. Qaamni saalaa shamarranii yeroo qaamni saalaa dhiiraa itti seenutti hin qabaa. Yeroo keessaa bahutti immoo gadhiisa. Amala pilaastikii qaba jechuudha. Kanaaf wanti nama yaachisu hin jiru. Qaamni saalaa shamarranii hamma fedhe bal'aa ta'us qaamni saalaa dhiiraa yeroo seenutti qaama saalaa san qabuu fi isas ofiis gammachiisuu ni danda'a. Kanaaf qaamni saalaa keessan hamma durii ol hamma isin beetanii ol yeroo bal'atutti wal qunnamtii saalaa yeroo sa'aatii sanitti godhuu qabduni. Sa'aatii san dabarsuu hin qabdanii. Maaliif yeroo sanitti kan gootan yoo ta'e wal qunnamtii saalaa ho'aa fi yoomuu hin dagatamne godhuu dandeessu. Inni afuraffaa fi inni dhumaa harmi keessan ni jiga. Kana jechuun maali? Yeroo wal qunnamtii saalaa hedduu barbaaddanitti yeroo hawwitanitti yookaan wantoota isin kakaasu yeroo argitanitti yookaan jaallee keessan wajjin wal tuttuquu dandeessu. Yeroo kanatti harmi keessan jiguu danda'a. Kun immoo isin yaachisuu hin danda'u. Shamarran tokko qaamni harmi isaanii
ganama yeroo ka'an harmi isaanii xiqqoo fi harma dhaabatee ta'uu danda'a. Garuu osoo ta'anii fiilmii ilaalanii yookaan fiilmii isaan walqunnamtii saalaatiif isaan kakaasu yookaan dhiira isaan jaallatan wajjin wal tuttuqanii yeroo biraa ka'anitti harmi isaanii jiguu danda'a. Kuni maal argisiisa? Dhibee yookaan rakkoon qaama keessan irratti uumame jechuu miti. Kuni salphaa fi fedhii qaamni keessan walqunnamtii saalaatiif argisiisaa jiru qaamni keessan isiniif himaa jira. Sammuu keessan keessa walqunnamtiin saalaa kan deemuu fi waa'ee walqunnamtii saalaa guyyaa guutuu kan yaadaa ooltan yeroo ta'e harma keessan irratti jijjiirama arguu ni dandeessu. Harmi keessan hamma duraanii ol furdatuu yookaan guddatuu danda'a yookaan immoo kufuu danda'a, jiguu danda'a. Kun immoo isin yaachisuu fi isin rifachiisuu hin qabu. Ganama yeroo hirribaa kaatan harmi keessan normaal akkuma durii ta'e sa'aatii booda immoo waa'ee jaalli keessanii yaada bakka hojii ta'uu danda'a. Hojii osoo hojjetaa jirtan waa'ee jaalli keessanii osoo yaaddan galgala galtanii harma keessanii yeroo ilaaltan harmi keessan kufee yookaan hamma duraanii ol hammi isaa guddatee kan agartan yoo ta'e rifatuu hin qabdanii. Kuni waan normaalii fi shamarran irratti amaloota kanneen kan agarru yoo ta'e daftanii gara walqunnamtii saalaa deemuudhaan yeroo hin dagatamne dabarsuu ni dandeessu. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa koo kan har'aa asirratti xumureen jira. Gaaffii yoo qabaattan ta'e gaaffii keessan koomentii irra naaf kaa'uu ni dandeessu. Gaaffii keessaniif deebii gahaa ta'e qabadheen kan isiniif dhiyaadhu ta'a. Akkasuma chaanaalii kiyyaaf haaraa yoo taatan subscribe like gochuudhaan hamma dhumaatti waan nu wajjin turtaniif galatoomaa jechaa fayyaa argadhaa, fayyaa nabina.